Fonqolcha sadarkaa lammaffaa. Fonqolcha sadarkaa lammaffaa keessatti ba'aan utubduu fi humna sochooftuu gidduutti argama. Akkuma fakkii kanarraa hubannu fonqolcha sadarkaa lammaffaa kanarratti ba'aan as jira, utubduun as jira, utubduun asidha, akkasuma humni sochooftuu asidha. Kana jechuun ba'aan gidduu utubduu fi humna sochooftuu gidduutti argamaa jechuudha. Fonqolchi sadarkaa lammaffaa kan humna baay'isudha. Fakkeenyaaf bantuu qadaadaa, qaruuraa, kaarollaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Fonqolcha sadarkaa lammaffaa kanarratti maal fayyada? Fonqolchi sadarkaa lammaffaa kun humna nuuf baay'isaa jechuudha. Humna baay'isa. Kunis ba'aan gidduudha, utubduun qarqaradha, humni sochooftus qarqaradha. Kana jechuun ba'aan utubduu fi humna sochooftuu gidduutti argamaa jechuudha. Fakkeenya fonqolcha sadarkaa lammaffaaf immoo bantuu qadaada qaruuraa yoo fudhanne, fakkeenyaaf bantuu qadaada qaruuraa yeroo qaruuraarraa qadaada isaa bantanii yoo ilaaltanii ba'aan kamidha? Ba'aan qadaada qaruuraa sanadha. Ba'aan qadaada qaruuraa sanadha. Akkasuma bakki isin qabdan sun immoo humna sochooftuudha jechuudha. Bakki isin qabdanii bantan sun humna sochooftuudha. Utubduun immoo maalidha? Gidduu utubduun immoo maalidha? Bakka qadaada ittiin bantan sanarratti utubduun qarqara irratti jira. Kana jechuun iddoo itti qadaada qaruuraa gidduu isaarratti hirkatee bantuun qadaada qaruuraa sun banu sun qarqara isaarratti inni utubduu isaadha jechuudha. Akkasuma wanta ittiin ba'aa baatan kana yookiin kaarollaa kana yeroo ilaaltanitti as humna kan isinitti baastan qarqara kanattidha. Ba'aan immoo as gidduu kanatti fe'amaa. Qarqara iddoon gommaa isaa kun immoo maalidha? Inni utubduudha jechuudha. As yoo ilaaltan kun iddoo isin humna itti baastan ba'aan gidduudha. Qarqarri iddoon gommaa isaa kun immoo utubduudha jechuudha. Akka kanatti hojjetaa. Kan itti aanu fonqolcha sadarkaa sadaffaadha. Fonqolchi sadarkaa sadaffaa humna sochooftuu utubduu fi ba'aa gidduutti argama. Humni sochooftuu utubduu fi ba'aa gidduutti argama. Fakkii kanarraa akkuma hubannu humni sochooftuu eessadha? Gidduudha. Amma immoo humni sochooftuu gidduudha. Ba'aan qarqaradha. Utubduun qarqaradha. Fonqolchi sadarkaa sadaffaan kun saffisa baay'isa. Bakka humna gidduu kanatti yoo baay'isnu saffisa nuuf dabalaa jechuudha. Fonqolchi sadarkaa sadaffaa kun. Fakkeenya yoo ilaalle kiyyoo qurxummii, darbaa yookiin laamedaa midhaan ittiin calleessanii fi kanneen kana fakkaatanidha. Fonqolcha sadarkaa lammaffaa kana akka kanaan fakkeenya kiyyoo qurxummii, laamedaa midhaan ittiin calleessanii fi kanneen kana fakkaatan humna gidduutti baastu. Ba'aan qarqaradha, utubduun qarqaradha. Akka kanatti salphaatti hojii hojjetaa jechuudha. Fakkeenyaaf harka keessan haa fudhannu. Harka keessan irratti burtukaana tokko baattuu haa jennu. Burtukaanni sun maalidha? Burtukaanni sun ba'aadha. Ba'aan burtukaana sanadha. Utubduun immoo maalidha? Yookiin utubduutu hin ta'in humni sochooftuu eessadha? Humni sochooftuu asidha jechuudha. Humni sochooftuu gidduu kanadha. Bakka kana inni kun humna ittiin burtukaana kana ol qabdan yookiin sochooftan kan isin ilaatu as jira. Utubduun immoo eessadha? Utubduun as kanadha jechuudha. Kun utubduudha. Kanaaf akka kanatti salphaatti hojii hojjechuuf nu fayyada jechuudha. Kan itti aanu yookiin inni sadaffaan immoo puuliidha. Puuliin qaama yookiin wiilii geenga'oo naannawaan isaa dhooqa ta'ee siiqqee handhuura keessa darbu irratti walabaan naanna'udha. Akkuma asirraa argaa jirtanii puulii jechuun kanadha jechuudha. Kunis kanarra bakka kanatti walabaan naanna'uu danda'a jechuudha. Puulii gosa adda addaatu jiru. Isaanis puulii dhaabbataa qeenxee, puulii socho'aa qeenxee fi gurmii puulii jedhamu. Puulii dhaabbataa qeenxee yoo ilaalle, puuliin dhaabbataa qeenxee maalidha? Ba'aa waliin kan hin sochoonedha. Kanas yoo kana ilaalle bakka kanatti hidhamee jira.
bakka kanatti hidhamee inni wanti kun immoo socho'uu yookiin naanna'uu danda'a jechuudha. Garuu puuliin isaa kun hin naanna'u, asitti hidhamee jira waan ta'eef hin naanna'u. Garuu isheen kun ni naannofti, funyoon yookiin wadaroon sun irra naanna'uu danda'a jechuudha. Kallattii ba'aan itti socho'uu fi humna faallaa waliiti. Kana jechuun amma fakkeenyaaf kana yoo ilaaltanii yoo humna asiin baastanii funyoo kana gadi gottottanii ba'aan immoo ol ka'a. Humna gadi gottottanii ba'aan immoo ol ka'e. Kanaafiyyuu humni gadiidha, ba'aan olidha. Kallattiinsaa faallaadha jechuudha. Puulii dhaabbataan kun kallattii humnaa jijjiiruun dalagaa salphaan dalaga. Puuliin kun maal nu fayyada jechuudha. Puuliin dhaabbataa kun kallattii humnaa jijjiiree salphaan hojii akka hojjennu yookiin dalagnu nu fayyada jechuudha. Kan itti aanu puulii sochootuu qeenxeedha. Puuliin sochootuu qeenxeen ba'aa waliin kan socho'udha. Puulii sochootuu qeenxee kana immoo yoo ilaalle ba'aa waliin socho'uu danda'a. Kunis akkamiin hojjeta? Bakka kanatti hidhamee taa'a. Funyootu hidhamee taa'a malee puulii sana miti jechuudha. Funyoon sun asitti hidhamee taa'a, puuliin isaa immoo as jira. Kana jechuun yoo humna asiin baastan waliin socho'aa yookiin ol gottotamaa jechuudha wajjin. Puulii sochootuun hojiin yommuu hojjetamu kallattiin sochii ba'aa fi humni dalagaa'u wal fakkaataadha. Kallattiin isaa asitti hin jijjiiramu jechuudha. Akka puulii isa irratti ilaalle hin jijjiiramu kallattiin. Kana jechuun asirratti yoo humna siin ol gottotu ta'e asii ba'aan kunis ol gottotamaa jechuudha. Kanaafiyyuu kallattiin jijjiiramu hin jiru. Puulii sochootuun humna baay'isuun dalagaa haala salphaa ta'een dalageessuuf gargaara. Humna xiqqoo baasne kana humna kana nuuf baay'isuudhaan dalagaa kana salphaatti akka raawwannuuf nu gargaara jechuudha. Kan itti aanu gurmii puuliiwwaniidha. Gurmiin puulii kan uumamu qindoomina puulii dhaabbataa fi sochootuutiin. Kuni akkamittiin hojjeta? Puulii dhaabbataa isa jalqaba irratti ilaallee fi puulii sochootuu isa lammaffaa irratti ilaallee lamaan isaanii waliin qindeessuudhaan yoo hojjennudha jechuudha puulii gurmii kan jedhamu. Kunis yoo ilaalle ishee kana qofaatti yoo ilaaltanii isheen kun maalidha? Puulii dhaabbataadha jechuudha. Asitti hidhamee waan jiruuf puulii dhaabbataadha. Kana immoo qofaatti yoo ilaaltan ammas isheen kun immoo puulii sochootuudha jechuudha. Lamaansaa bakka tokkotti fidee gurmii puuliiwwanii jedhe. Kanaafiyyuu asitti ba'aan as jira, humni asiin ba'a. Humni gaafa gadi gottotamu ba'aan ol ka'aa jechuudha. Akka kanaan gurmiin puuliiwwanii akka kanatti hojjeta. Kan itti aanu qottoodha. Qottoon maashina salphaa wantoota gargar baasuuf fayyadudha. Qottoon gosa bal'insa habalakaa ta'ee fiixeen isaa gar-tokkoon qaramaa kan ta'edha. Qottoon maashinii mukaa fi wantoota addaan dhoosuun baqaqsuun bakka lamatti baasuuf kan fayyadudha. Qottoo gosa bal'insa habalakaati. Bal'insi habalakaa maal fakkaata jenneerra? Bal'insi habalakaa wanta akka kanaa ta'edha jechuudha. Bifa maal fakkaata bal'insi habalakaa yeroo darbe? Akkuma baranne bal'insi habalakaa wanta kana fakkaatudha. Wanta kana fakkaatudha jechuudha bal'insi habalakaa. Kanaafiyyuu kan qottoo kana yoo ilaalles bifa wal fakkaataa qaba. Kanaafiyyuu haala salphaa ta'een wantoota gargar nuuf baasuuf fayyada. Wanti kun qottoon kun maashinii mukaa fi wantoota addaan dhoosuun nu fayyadudha. Bakka lamatti baasuufis kan fayyadudha jechuudha. Fakkeenyaaf haaduu yookiin albee akkasuma faasii yookiin dhakaraa fi kanneen kana fakkaatan yoo ilaaltanii wantoota bakka lamatti haaduu yoo fayyadamne yookiin albee yoo fayyadamne wantoota bakka lamatti gargar nuuf baasuuf nu fayyada jechuudha. Wiilii fi ulee
isaa. Wiilii fi uleen isaa geengoo lama kan raadiyeesiin isaanii wal caalu walitti maxxanfamanii siiqqee tokko irratti naanna'anidha. Wiilii fi ulee isaa yoo ilaallu, wiilii fi uleen isaa kana fakkaataa, wanta kana fakkaatudha. Innis geengoo lama kan raadiyeesiin isaanii wal caalu yoo jedhu, geengoon lama akkamidha? Tokko geengoo isa guddaa kanadha jechuudha. Geengoon inni guddaan kun raadiyeesiin isaa isa guddaa ta'edha inni kuni. Ishee kana immoo yoo ilaallu, geengoo raadiyeesiin ishee xiqqoo taatedha. Isheen kun raadiyeesiin ishee xiqqoodha jechuudha. Kanaaf raadiyeesiin isaanii kan wal caalu jedhee siiqqee tokko irratti naanna'u walitti maxxanfamanii, lamaan isaanii akka kanatti walitti maxxanfamanii siiqqee tokko irra naanna'u jechuudha. Humni sochooftuun wiilii raadiyeesii guddaa qabu irratti yommuu dalagaa'u, ba'aan immoo ulee wiilii raadiyeesii xiqqaa qabu irratti hidhama. As yoo ilaalle humni isa kamirratti ba'a? Isa raadiyeesiin isaa guddaa ta'e yookiin geengoon isaa guddaa ta'e kanarratti humna yeroo dalageessinu, ba'aan asii immoo ba'aan kun salphaatti isa kanatti maramuudhaan ba'aa kana salphaatti ol nuuf baasuu danda'a jechuudha. Kan itti aanu iskiriiwudha. Iskiriiwun bal'ina habalakaa wanta boca siliindarii qabu irratti maramedha. Iskiriiwun mismaara fakkaatee bo'oo irraa gadee maramuudhaan argamu yoo ta'u, akkuma qottoo fiixee tokkoon qaramaa fi fiixee birootiin bal'aadha. Iskiriiwuu yoo ilaalle, iskiriiwuun maalidha? Wanta kana fakkaatudha jechuudha. Wanti kana fakkaatu akkasuma kana fakkaatu iskiriiwuu jedhamaa jechuudha. Wanta mismaara fakkaatu wayiidha. Boca siliindarii qabu irratti wanta bal'ina habalakaa boca siliindarii qabu irratti wanta maramedha. Bo'oo irraa gadee maramuudhaan argamu yoo ta'u, kan jedhu boca mismaaraa kan qabu ta'e akka kana bo'oo akka kanaa waan qabudha jechuudha. Kanaafiyyuu kan boca bo'oo kan inni jedhe kanadha jechuudha. Meeshaaleen iskiriiwuun gosa adda addaatu jiru. Gosa meeshaa iskiriiwuu kan jennu gosa adda addaatu jiru. Fakkeenyaaf kiriikii, biloonii fi kanneen kana fakkaatan, warri kun iskiriiwuu kan jennudha jechuudha. Maashiniin kun wanta tokko salphaatti uruuf yookiin hidhuuf kan tajaajilu. Yoo kana fudhanne fakkeenyaaf wanta tokko uruudhaaf kana yoo naannessine, wanta sana bo'oo waan qabuuf salphaatti nu uree keessa seenuu waan danda'uuf, kun salphaatti maashinii salphaatti wanta tokko uruuf yookiin hidhuuf tajaajiludha jechuudha. Wantoota adda addaas nuuf hidhuu danda'a. Maashiniin kun humni sochooftuu mataa iskiriiwichaa yommuu inni marsaa tokko naannessu, ba'aa isaa irratti fe'ame immoo hamma dheerina ilkaan isaa gidduu jiruun ol baha. Asirratti maal jechuudha? Mataa iskiriiwuu kanaa asii isaarraa yoo marsaa tokko naannessinu, asii immoo hammam deema? Dheerina ilkaan isaa yoo jedhu, sarara jirtu kana jechuudha. Asii tokko gaafa marsaa tokko gaafa naannessinu, asii lama wanta seenu keessa yookiin wanta uru sana keessa seenaa jechuudha. Gilgaala 2.7. Bal'ina habalakaa jechuun maal jechuudha? Bal'ina habalakaa jechuun viidiyoo yeroo darbee irratti akkuma isinii hojjenne, bal'ina habalakaa jechuun yoo asii ilaalle, maashinii salphaa ba'aa ulfaatina guddaa qabu dirree isaa irra sochoosuun iddoo gadi aanaa irraa gara iddoo ol ka'aatti ol baasuuf kan gargaarudha jechuudha. Kan itti aanu gaaffii lammaffaa, sadarkaa fonqolchaa meeqatu jiru? Maqaa isaanii tarreessi jedha. Sadarkaa fonqolchaa meeqatu jiru jennee irra akkuma baranne, fonqolcha sadarkaa tokkoffaa, fonqolcha sadarkaa lammaffaa, akkasuma fonqolcha sadarkaa sadaffaa jechuudha. Fonqolcha gosa
kana sadantu jiru jechuudha. Maqaa isaanii akka kanatti tarreessina. Gosoota puulii tarreessi. Gosoota puulii maal jenneerra? Gosoota puulii dhaabbataa akkasumas puulii sochootuu fi maalidha? Gumii puuliiwwanii warra kanadha jechuudha gosoonni puulii. Arfaffaan qottoo jechuun maal jechuudha? Fakkeenya kennuun ibsi jedha. Qottoo akkuma baranne qottoo jechuun maal jechuudha? Wantoota gargar baasuuf kan nu fayyadudha. Gosa bal'insa habalakaatis fiixeen isaa gar tokkoon qaramaa kan ta'edha. Qottoon kanadha jechuudha. Qubeewwan fakkii armaan gadii bakka bu'u tarreessi jedha. A, B, C jedheera. Asitti yoo ilaalle bakka kanatti maaltu ta'a? Karoora kanarratti bakka caan jiru kanatti maaltu ta'a? Maalidha? Humnadha. Humna sochooftuudhaan. Humna sochooftuu jennaa jechuudha. Asitti maaliif achiin humna baastanii fayyadamtu waan ta'eef wanta kana. Humna sochooftuu. Kan itti aanu asitti immoo bakka ba'aan jiru kanatti maaltu ta'a? Ba'aa asirra keessanii ittiin hojjettu waan ta'eef ba'aadha jechuudha. Ba'aarra kan ta'u immoo ba'aa. Aarra immoo bakka A kana maaltu ta'a? Utubduuti jirra jechuudha. Gommaa isaatti utubamee wanta socho'uuf asitti utubduudha. Utubduu. Akka kanatti gilgaala kana hojjennaa. Gilgaala boqonnaa immoo kutaa itti aanutti hojjennaa. Nu hordofaa, subscribe gochuun dagatiin, akkasuma hiriyoota keessaniif qoodaa, laayikis godhaa. Galatooma.